qabe shirraabee keessatti qamisi biyya uffatee qabitan qabe jirin kanachi gabaabduu wayii beekta dhugaa waaqayyo inti inni ራሱ እዚህ እኮ ነው ያወቅሽው የታባሽ ነው እናቴና አባቴ መታቂ ከና ያልፈሽ እነሱ ምሰሊው አቺን አንቀጠቀጤ ኡኦች ወከሰንተ ታኒ ጅራንቲ ፊድረቴ ዋቀዮ የሆነ መጃለቴ ሰራተኛ በሻረውት ነው መንገልችን ጋር አንለገር ዋቀዮ አናለና ሙደ ነገሩ ነሞተ ባንቺ ሰውዲ ተባሁን ተዳስ ወድሩ መጋፈ መና በይሞቹ ለከን ሲልቡ ከንሳ ያዋቀዮ መነ ሰራተኛ ሰደፉሪ ነትን ቀቢኒቲ መነ ሰራተኛ ተኮ ነት ቀበሬታን ዱፌ ገሩ አከከራተ ኮናተ የቱ ነገሩን ታኔ ዱቢ እሹምት ኩኑ ናኖ ጂ አለማቹ ዳንጋ አካ ሃዳፍ ሃዶት አካ ኦቡላት ቹ አካ ጆለ ገራተ ኮ ተጀነ ቱር ቦደ ጆርዳን ጅርቴ ኦቡሌቲ ጃለሌ ኦቡሌ ሰኮረቴን ተለዋንቴ ፋን ሃሰው ጨልቀብዴ ሳቦደን ጅጅራምቴ ሙጫ ነው ብራታቴ ሸን ዋጉርሲቴ ዋቀዮ አቤ kanachi video bilbilte jaarte akkas godeen jaartin sheena dam sinan akkas shi gogoleen maalo shi gogoleen jette waan ammenya taasawul achi nan qaqqate isheenis lubuudhaan ta'u ofirratti na qabdee mataa ko kan akkatin qoociminte qabdeen mataan dirasina buqqee gaafani tumuti lammatas tindee buharraa bicha nagaddisinaan jette ayxeni itti battee yeroo inni ngeen rufu zimbeera silki gorogora taa'e waruu janjana namma manjire ushu nan jette ushu adin jire waan nan maaltu jire ma wallon tan jenan esatti wallon len jere nareeb de sinje chadir tum jenan remne ma mashin nareeb ko nan frat qabade kanam frat nan qabatu moren jere achi nareeb de ton tane mal jettini otonin argin iddon ciisut na hutena ajjesuda jette dubartin ko mon arata gartetti wanta dhugaa taate wajjinan du'a malee duubattiin deebi'u abban barbaadina ajjeesa malee soba fideettiin dabaluu amala koo keessatti namni naamar sun jechuun dhibba keessa dhibba qulqulluu ta'ee jiraachuu koo miti garuu namni dooti sobu jiraachuu danda'a. Achi booda naani ay akkasnaan jettee ishiin akkasnaan jedhaan rukuteera yennii hudhuun nuune dhugaan dhugaadha allaatu beeka garuu rukuteera anarra dabattee warra koo rabsite warra koo sabbaashitti beektin jedhe. Achi booda jechi sun immoo arabinyaadhaanis akkuma ishiin jette sanadha akkas jettee hin jedhe. Teniti mata kabat. Isaan buketti mo gadeedha. Jechichi immoo arabnyaan iyyuu akkuma kanadha. Achiin sannaaf kan ishiin gootu sashiin nyaata balleessitu shammal gootu hunduma ani ko beekan callise malee maaman jedhin allaan siin nama gaarii naa kennee mana jijjiiruu waan hin barbaanne malee jedhin ishiin ko akka barbaade na qixaaxu barbaade ani immoo siifan qixaaxaman jedhin ijoolleen kee waan barbaade yoo balleessan nan kaasa garuu ishii jala waan tokkoon kaasuun beeklaman jedhin saratanya akka godhan kaasu jala. Achumaatiin wanta jiru alatti sin qixaaxamne eenyu keessanuu wal qixaaxuun qabdanii ani iyyuu sin qixaanne sin alla fuulduratti lachuun keessanuu anaaf tokkodha wal qixaaxuun dandeessa waan ta'eef asitti sheetti nu barsiistu barbaade eerfooniin kee nu dhaggeeffadhu eerfooniin kee waliin dhaggeeffadhu irraa fitte makee fiifaan jaallattu makee fiifaan duratti lokkofamu ana abidda keessan bula fi goonnaan asitti yoo dhumtaan anaanuu seerri nagaafatan maal ta'u makee fiin lokkofamu kan jettu niitiin nu lakaasta. Ana wanjalutti shumatti deebi'ee achi booda lammata na waamtee koshinaatti namamte lammata sheetti dubbatin hinjite rakkoo yoo jiraatu natti dubbadhu durayyuu natti balleessee walitti sin araarse lammata sheetti dubbatin lachuu keessanuu nan sin madaala atis isheenis anaaf tokko dhaala fuulduratti eenyu akka mana koo tafuu qabu immoo anatu beeka waa'ee duraa boodaa miti achiin isaan nu madaalaa oolan fakkaata as deebinee dhumnee naannoo torbee lamaa teenyee mucaa wajjin wallolte mucaa isaanii tokko xiqqaa mucaa waggaa kudha ammallee 13 ta'in waggaa 9 waggaa 9 ta'e wanti raggaan dhufee ama waggaa 3 waggaa 12 mucaa waggaa 11 Yusuf waggaa 9 waggaa 9 gannuuf mucaa ji wallolani isaanuma mucaa isaanii dhala isaanii irratti dan akka nama jalan narawonni beekamaadha achi booda maal akka waliin jedhan garuu hin beeku fooqirratti walloluu isaanii beeka bariitusaa lachuun keessan ana nawaamteetu mana tokko keessan nawaamteetu makiinaa keessan isteetti gadi fuutee karaa manaa irra gad buusteetu ati uffata kee shaantaatti fudhuu ka'ii siin deebinee sifinee dhumna achitti siin gannuu isheenaanis fudhuu kan jiraanii biifee kee uffata hunda fuudhee uffata xiqqoo ishee fuudhee biifee kee garuu qolla akka isheen bantee ilaallee lachuu keessan iyyuu sinee ni fadhaa yoon sinii fadhe garuu ati natti hin qabamin ishii siin barbaadanaan jette. Achi muda kota shanta fidadhaa kaanaan shantaa hundi keenya fudhannee kaanee ani silaa natti yeroo ati ibsatan jedhee namaaman jedhe ammoo sakamin yaadanii hooshin deemte hojiin kophaa kun natti ulfaataa yookiin immoo sarraatanyaan kan biraa kan kana caaltu natti dhuftee na jeequrra ishuma faana wal jeeqaa jiraachuu ture filannoon koo. Waan biraa yoo taate nama afaan walii beeknudha waan ta'eef. Injennaani si jamar mindaa kun ta'u waan ta'eef maamadhii isaa teessuun deemsisiin hin jedhee jennaan lakkinaan jette. Si fotoon taane otuman du'e qalame edana mana kun bultu.
Maabraati irraati waan ta'e jira gadi bu'eetu ijoollee irratti bu'eetu nutti ni binnu roskitee akkam nutti mudiddeeran. Achumaan ofii isaanii walitti deemanii wal lolanii gaafa isheen koshinaatti fiddeen warra rabsituuti shaantaa fudhaa kaanaan hin ka'utte. Wabikoo Yesus dhiifama afaanitti si qabee haasaa erguun viidiyoo cufannaan birmaan deemin dhageenye egaa dhugaa dubbachuuf waaqayyo si gaafa si gargaaru waan tokko gara nama kamiitii gaafa waaqayyo haala mijataa siif laatu nama keessanii si qora beetta gaafa waaqayyo haala mijataa siif laatu. Waaqayyo karaa lamaan nama qoraa maal jechuun barbaadee tanaa isaa kifaanitti si qabu osoo hin taane nagaan naaturaa siin jechuufani ijoolleen barumsa qabu ganaman kaa waaqayyo koo si wajjin haa ta'u raajillatti eebbifamaadha baga nagaa taatanii baga waaqayyo isin gargaaree isaaf illee isin faamilkeessu isin argina akkana goree dhugaa nagaa isin gaafachuu akkana goree akkuma wabii koo Yesuus ni loon baree hawwiillee akkuma kanaa hunduma keessanuu warra jirtanii gooftaa sinaa eebbisuu eebbifamaa nagaan naa bulaa shaaloom. Amiin haa dhugu. Nagaan bulisi jaa. Eshi. Badina. Anna achumaan lati waan taate qorbaan nama na caalaa qorbaata argin jiru sata jettu fasil jedha. Anna achi biirootti nu deebisanii ani dhugaa dubbachiifisuma dhugaa kon jedhe jechuun mana kamiyyoo taana mana rakkoo abbaa koo miti waaqayyotu mana gaadinaa kenne malee ani rakkoon qabu amala godhanne waliin ejjennaa yoo isheen deddeemmoo annan deemaa shinaateessu bakkaan jedhe dhugaa ishii Kiristoos keessa koo beekuudha isheen immoo ishuma bichaan deemsisaati sarraata nyaayyuun barbaadu irraaf jalaan mana kophaa kon ejjedhaa jette hojii jechuudha kan sirbu keessaa mana liiftii qabuudha manni kun har'a achiin booda habashaa wayii bakka isaan biroo keessatti balage la razi shinjala bre keessa wanjira tasagala shi so kan ine li hidilla taale cinji swat hidilnya ala cinji te ifatte shi na bashanu betta achin sana kadarene achuman ishi debisani tu biro tim barbanno dani birrinje sadi wante gutu torbito kota fe imasha debisame fi gimashimo yoshino jika carata si debe dame isani ananga afsana keki na bitani na fulatani garan keki dani garamo kan dagana borumo yokin nama faan kombine dufu danda yokin nama dufu danda kan dagana boan debe galishi yeroshi na chitakkumu boa debe galachi nanno jeto ko ba ko jette kaytani ela yunan jette injiren yokin obula gahan yokin immo nama hiriya kita nama sitti iyatu nama bektu yo an barbarete nama kale sabetu siwa yo ante fansi dabun barbadu atnaftate fira qabda yunan jette uga dubbachiif immoo boloota koo keessa namni kaayyoo biyya rabaa qabu hin jiru duraan jechuudha. Hangafti san maraan man dhufee mucaadhaan mana bira jirtu kuni yoo waggaa shanis teesse waggaa jaas teesse gaafatti galtee jarri kee nama gaarii yoo ta'anii anaan bakka buustee dhuftaa naan jette egaa sana kutaa 8 baratti. Jennaan aayee carraan biyya rabaalee anumaa naa dhumatu sin baradhaa'uun jedhe. Achi gaafa ishiin akkas taanaan koo obbolaa koo keessa namni tokko haa dhufu maama namni gaan namni lama jiruun jedheeni kanarratti dhalattu jirti isheen barbaade. Amma naannoo ji'a ja'a akkas gahaan jira. Isheen immoo fedhiin qabdu. Yeroo tokko kutaa karaa mucayyoo maal goote ante paaspoortii baafadhu koo ta'u hojii kompiitara akkas wayiin jirti. Ofii kee kompiitara mataa kee bitteeyyuu mana koppii tokko banattee jirta ta'u galamaan tokko hojjettee kootuutii hojjedhu. Paaspoortii baafadhu naan duras fedhiin qabdu paaspoortii naannoo ji'a ja'a waan ta'e nu eessisee paaspoortii ishii bahuu didee naannoo ji'a lamaa immoo paaspoortii ishii deebee kaatan na dhuskite. Dhufuudhaan waan fedhiin qabne jechuudha. Kana hundaa kophaa kun jedhaan asii ta'e hanga sarratanya nuti garuu nyaatan jedha abayaan tokko isaa uffanni dhiirotaa ammayyuu taanaan bakkeetti tokko fama sama lama taanee jiruyyuu ji'a ji'aan immoo sarratanyaa fidee tokko siistifata mana qulleessaa nyaatan jedha. Kana biratti mindaa ko bicha maatiin ko waan beekaniin mindaa ko bichaan kabaja malee maaliif ani jireenya waggaa lamaayyuu hin jiran isin jedha birrii diraama biyya kana 500 kobaatti naatiin ji'a ji'a. Amma nama dhabdee. Way goostanii dubbii irra darbuu waan barbaanneefan diraama 500 isa shin kobaatti naa kennitu mindaa ko calqama isaa beeku maatiin kaawuntii takka siisterii takka maatii irratti erga dhaabbataan erginanii waggaa kala. Isa 500 sana dhukkubsataa jiranii miidiyaatti fiduun an gargaara. Ana waaqayyo gadi nan goone haa ta'u amma garuu saqalbiitti na deebiseera malee. Wabii jedhuu bakka meeqatti sheer natti godhuu nan gargaara. Isa kaanii waayifaa biteera gasheera. Waan ani godhin hin jiru waaqayyo haa galatu garuu
nama soddoma yaaburtu si dhaggeeffachaadha. Namni soddoma yaabur barumsa sirraa baratu baay'isoo bahe. Garuu jechuudha yoomi kan ofii jiraachuu jammare beektaa waggaa darbe faasigaatti dhimmaaf jedheen biyya galee warrumtani gargaaraa ture gaafan biyya ga'u kaardii birrii 5 asassatan. Inni kaan dhufeensi dubbisadheen garuu tiraanispoortiin dhabifaa kannaan jedhee jira. Ingiliinatu tiraanispoortii erguu qaba. Anumaa siiti birrii qabuudhaan ture maatii koo malee akkaawuntii mataa koo iyyuu hin qabu. Birrii dhaggeeffadhaa warri gajjellaa. Qabu ishii kan si dhufu keessa. Warri gajjellaa dhaggeeffadhaa. Qoy asaagee dammaan kamitti muftaa. Nama 41 si dhaggeeffachaa barumsa ta'a. Warri ofii keessa garagaltanii ilaalle yaadadhaa laasheerra. Kaardii birrii 5 Itoophiyaa galtee kaardii birrii 5 sassatan. Maaliif ati hojjechaa turte waan ta'eef waan akkati biiroo keessaa hojjechaa turteetti yookaan immoo jiramnire baay'ee gaafa biyya rabaa kan jirtu waan akkati birrii jiramni birrii ammaartu yookaan immoo kanatti hin beekan isii galee. La akka waan birrii ammaartoo osoo hin taane namni keenya maal yaada beekta gaafa jirtu fayyaduu dandeessaa gaafa biyya galte garuu isaan hin fayyaddu namoonni biyya keessa jiran namoonni jireenya biyyaan baay'ee akkasitti yaadu namani birrii kuma jechuun gochaalee akkasin godheedhaan namaa dubbachuun xuruu miti ifa manaa godhadhu kanatti namani birrii kuma 23 kanfalee waayifaa bitee fitu namni sun nama hojjetachuu hin dandeenyedha. Ani ofii koo bilbilaafin jechuudha bilbila na jalaa kaasuu didi gaafa biyya galte. Ofii koo. Asaagee dammaan qabi. Dammaan qabi. Nama ta'e tokko dhaggeeffadhati. Ati kuma 23 dhaggeeffadhaa naannoo nama 52 jiraas. Qarshiin miliyoona tokko tuqaa 4 manaamanii nama ta'e tokkoon gargaarsise. Miliyoona tokko tuqaa manaamanii gargaaree nama kana gargaaree namni kun gargaaramee waaqayyoo mana bitee fi mootummaanis mana kennee fi qodaa wayiin kaadhadhee itti bilbileetta gara walaggaatti galu fedhee qodaa wayiin kaadhadhee itti bilbila irraa kaasuu dide. Taaptaa qodaa yoo wal jala jirtan asumaan geeffachuun keessan oolu. Bilbila warra hojiin qabu. Ishee. Isa booda bilbila irraa kaasuu dide na. Bilbila irraa kaasuu dide namni kun. Nama kanatu sitti meetii innaata. Nama kana namooti beektuudha baay'ee namooti beektuudha bilbila irraa kaasuu dide na dide. Qodaa wayiin kaadhadhee bilbileena qodaa wayii kaadhaa'ee ishumaan rakkoo waalii qabadhe. Isa booda bilbila irraa kaasuu dide nanni ise bakka. Sababa isaatti aarii isaatti qodaa sanatu tokkoo isaa nambisiin hin gurgure. Qarshii isaa kiisii koo keessa kaadheen galee gara manaatti. Dhugaa waaqayyo.